Bakami jajada bareda kesati. Ashama harkafuune jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu nageenya raarri waaqayyoo isiniif haa ta'u lafaa fi iddoo jirtanitti egaa jirra jechumaaf waa hundumaa guyyaa har'aa viidiyoo addaa tokko qabadhee isinii dhufe jechaadha inni illee obboleetti keenya kan beeruutiin keessatti ulfa ji'a torbaatiin dararamaa jirtu akkasumas kan gurguratte lammii Itoophiyaa kan taate intalli Amaaraa jechaadha Samraawwit kan jedhamtu Riyaa Habiibaa turte jedhamaa jira Habiibaan akkamitti cadhiste mucayyoo kana oduu argitu dhuguma dhugaa dhaabbatti odoo sabaaf sablammoota adda hin qoonne taate akkamitti cal'istee ilaalte viidiyoo kana garuu dhimmi ani har'a dubbachuudhaaf dhufe waa'ee mucayyootirraa jechaadha mucayyoon tun daa'ima mucattii waggaa 18 hin guunne abaabbalanii biyya baasanii ji'a tokkoof guutuu Dubaayin turtee achii fuudhanii Beerutitti mallaqaan dabarsanii gurguratanii dubartitti nama Beeruutiin keessatti ishee gurguratte kaatee irratti qabamtee isheen kun miidiyaa irratti baateeti malee kan miidiyaa irratti hin bahin namoonni ishiin akkasi gurgurateeti taphatte meeqatamatu jira yoo tana jeste har'a isuma irratti dhumbanna obboleettiin keenya kana amma kaleessa boolee jirti booletti kaleessa itti iyyanii ijoolleen Itoophiyaa kan achi jiran ijoolleen Oromoo jechaadha iyyanii poolisiin dirasiin dhufee poolisiin safaraa jeeqxan jedhee ijoollee gadi baasee ishiin immoo abbaa manaa ishee faana mucayyoo fuutee gara siin dabarsite jechaadha odoo saafarsiisudha jettu ta'amuu fi didee deebisanii amma immoo guyyaa har'aa kana deessee jettee dhuftee haasofte jedha mucayyoo hinde namni kaleessa ciniinsuu hin qabne akkamitti ji'a torbatti deessi mucayyoon kun mucayyoo bar tarii qoricha kennitee fi keessaa baaste tarii immoo namicha turiin qaxaqqaxanii miidhamtee akkana taate mucayyoon jiru miidhaa guddaa turre gahee jira eeshi haa ta'u imbaasiin agarraa dhaga'uu dhabee viidiyoo kana arguu dadhabee akkamitti callisee imbaasiin Itoophiyaa kan Beeruutiin jiru jecha akkamitti callisee ilaala waan kana eeshi dhiisa waa imbaasii warroonni sooshaal miidiyaa fayyadamtanoo guutuun jechaadha fakkeenyaaf kan warra geemaroonni tiktokoo feemasoonni Oromoo ka TikTok irratti geemidha guyyaa qaxaroo beeksisachaa ooltan gaafa san kan taap siniif godhu shamara biyya Arabaati gaafa san kan shares copy link sinii godhu shamara biyya Arabaati kan geemii sin taasisu shamara biyya Arabaati gaafa dhukkubsataan tokko dhufe kan barbaadamu shamara biyya Arabaati gaafa kan rakkoon kan beela'e kan manni amantaa masjiidni ijaaramu beeta kiristaaniin ijaaramu kan itti sheer godhamu shamara biyya Arabaati garuu gaafa shamarran biyya Arabaa rakkoo keessa seenan nama sagalee ta'uuf dhabanii jechaadha shamarran keenya Mubaarakiin bichaadha gammaa kan mucayyoo tana faana dhaabataa jiru mee feemasoonni Oromoo miliyoonaan jirtani viidiyoo isaa baraabdanii bicha poostii godhatan chaanwanni keessa vaalaarii mana keessanii guddisachuudha nu maal goona nu TikTok keessan guddate dhiise shamarri biyya Arabaa gaafa nu duunu oo sagalee nun taane yoo rakkoo cimaan nu qunnamu akkanatti dubartiidha ni dirqisiifamti wanni akkanaa kanatu irra gahee dabarsitee an gurgurattes lammii Itoophiyaa kan taateedha biyya keessatti kan nu miidhu Amaara biyya Oromaatis kan nuti taphatu sabuma Amaaraati jecha Oromoon gabrummaa jalaan baatu waggaa hundaa akkamitti ilaaltan callistanii ishee haa ta'u feemasoonni Oromoo kan miidiyaa kana guutuu irratti baay'atanii yeroo kaan lafa fudhatanii jirtan har'a mucayyoodha sagalee ta'uu maaltu sin dhowwe eeshi boru mucayyoon tun oduute reeffa galchinaa birri guura jechuun keessa nafa nu reeffa maal irraa goona shamarri biyya Arabaa har'a sagalee nu taatan nu ta'a har'a gaafa du'aa jirru gaafa lubbuun nu keessa jirtu sagalee nu ta'a har'a yoo sagalee nuuf ta'uu hin danda'amne ta'e hin barbaadu nuti reeffa gaaf duute maal mucayyoon akkatti lubbuu lamaan dararamaa jirtu kan barbaadnu mucayyoo lubbuu ishiiti daa'imni illee lubbuudhaan jiraachuu barbaadu maaliif itti seenadha ishiidhaaf illee itti miidhamte itti qaxaqqaxamte itti qaama ishiitti itti taphatame guyyaa hojii hojjechaa olti galgala akka barbaadetti itti taphata abbaan manaa mallaqa hiyyaanan bitadhee jedhe arabdichi afaan baafate akka garbaatitti birrii guddaa fudhattee intalli Itoophiyaa namni akkamitti lammii biyya ofiitti irratti cakkana akkamitti garaa jabaatee intala biyya ofii isinuu yetta jedhan namittiin kaleessa mana Mubaarak dhuftee afaan guuttee isinuu Wallagga keessatti Oromoo meeqa Amaara meeqa ajjeestanii jette jedhan
takkiti tanaaf dubbattani inde ishiin bara miskiina waa barbaadachuu biyyaa baate malee qaama ishee gurguruun baane mucoon daa'imti kun isheen tun arabatti heerumtee ofiif kan amma dallaalattiin tujjachaadha kan ijoollee gurgurattu ofii isheeti arabatti heerumteeti intala tanallee dabarsitee gurgurtee isi taphachaa ture namichi mucayyoon erga biyyarraa dhuftee ji'a 8 maal jedhaniini mucayyoo doorsisanii amansiisanii biyyaayin ulfaayee dhufe jedhi jettee mucayyoon sodaattee jette akkas kaleessa dhuftee maaliif inde ji'a tokko booda garaa taa'eetu ulfoofni dhuma moo saayinsii isaaniitu adda akkamitti intala keenyarratti akkasi taphatan ishii feemasoonni oromumaa iyyitanii miidiyaa guutuu baxabbaquu diddanii callisanii ilaaltu maal nu fayyaduree har'oo shamarree biyya oromaa shamara biyya arabaa kan sagaleen ishee awwaalame kan du'aaf jireenya jidduu jirtu kan mirgi ishii affaname kan namummaan ishii dhofkame kan gabrummaa keessa jirtu du'aaf jireenya duute ajjeefamte illee maaltu beeka akkas bichaa jettee daa'ima deesse jettee suura daa'ima araasii wayii ol baaste nagaan deesse jettee qoricha kenniteefi tarii mucayyoollee waan goote hin beekamne ammatti kanuma dhugaan jirtu mucayyoon duute jiraattee namni beeku hin jiru kanaafuu feemasoonni oromoo gadi bahaa iyyaa sagalee nu ta'a nuti sagalee dhageetti barbaanna nu nama nu iyyu barbaanna malee nama gaafa geemii bichaa taaptaapiidhaaf habaaboodhaaf leencaaf nu barbaannu gadi garagaraa mataadha mubaarakiin bichaadha haga irraa kophaa isaa ka iyyaa jiru miidiyaa kanarra rakkoon tokko gaafa barbaadamu shamara biyya arabaatitti shamarri biyya arabaa isiniif shaamadha garuu gaafa isheen rakkatte gaafa isheen dhukkubsatte gaafa isheen du'aaf jiruu gidduu jirtu namni bira dhaabbatu hin jiru feemasoonni jechaadha maalluuf gootarree nuti kan barbaannu sagaleedha nuti kan barbaannu dhageettidha nu iyya mucayyoon tun duute taanan maqaa feemasoota oromoo hundi keessanuyyuu maqaa oromoon dhahatina galtuu warra garaa hende akka asli ni jira nama baay'ee jira feemasiin oromoo takka lama jennee lakkoofne hin qabnu warri geemii beeskifachaa ooltan tiktook irraa hundumti keessanuu ebeluu hin qabu maakii oroo jirti ibsaan jira ibsa abbaa jaalalaa jira nama baay'ee jira maqaa lakkoofne finnu feemasiin oromoo miliyeena jira tiktook irra ka akka tokkummaa faa maali har'a ka'oo kaan waan mandaraatu oduu nadheenitu gabaasaa oola oduu bunaatu gabaasaa oolame tokkummaa maaliif har'a bahee muca'oo tanaa sagaleen taane maaliif iyyanii miidiyaan guutuu sagalee ajandaan tokkicha wal fakkaate maa sagalee ta'uu dadhabdan ishi haa ta'u boroodo muca'oon duutee reeffa galchuudha birrii guurtu muca'oo tanaa qalaa jiraatanillee wanni ishii godhani wanni beeynu hin jirru jechuma namitti hin dhuftee asii xibaaraa nutti haasoftu bichaa dhaga'ee namuu dubbata irra maaliif reeshii furmaanni hoo maali nuti bar furmaata barbaanne malee oduu bichaa miti oduu maal fayyadamee jasti oduurra maal argan please muca'oo tana waan ishiirra gahaa jiru sin beeynu amma namni waa'ee muca'oo tanaa odeeffannoo qabatamaa qabdan nutti himaa bira isaa hun jiru kana mittiin fuute affante ofii fi waa hunda ka himtu dhuftee malee ijoolleen wal argisiisuu hin dandeenye kanaaf ijoolleen beeruutiin keessa jirtan qoosilaa biyya sanii qabadhaa lakkoofsa namitti suura namitti kenna qabsiisa poolisiidhaan hin callisinaan sodaatin haus hin galchan biyya abbaa keessanitti galtanii boruullee isinirra lakkoon akkasii gaafa ga'e akkanumatti affanamtanii fayyaa keessanii biyyatti galtanii biyya biraa deemtanii hojjetachuu isinii wayya callisanii walirratti hin laalina waraqaa qabaattan taanan uummata akkan sodaatin abbahaa iyyaa iyyisiisa dhaqaa qoosilaa biyya sanii qabadhaa mucayyoo tana poolisii wajjin dhaqa qabadhaan dhiisina suura ishii qaba viidiyoo ishii itti argisiisa hojii ishiin hojjettu imbaasiin bakka ishiin jirtu baasuu danda'a abbaan manaa biyya sanii miti maa ameerikaan abbaa manaa hin qabaan wanni akkas jedhu hin jiru seera ijoollee keenya meeqa akkasitti dabarsitee gurgurtaniitiin kun mucayyoo tun ishii miidiyaa irratti bahee dhafamma namni irraa haasa'e malee shamara meeqa hootan akkasitti dabarsitee mallaqaan gurgurtee itti taphatamaa jira shamara meeqatu achitti ulfaa'eetiniin gaafa san ajjeesanii achi qalanii achi firiijitti shiigatan meeqatu jira hootan kan hin mul'atin paabilikii irratti kun miidiyaa irratti sila ba'eedhaaf
turi kan dhageetti argatte sila miidiyaan irratti haasa'aa jirruufi sila uummanni uu jedhee irratti iyyaa jiruuf sila obboleettiin iyyuuf sila mubaarakiin irraa iyyuufi eeshii kan sagaleen hin jirre kan namni quba hin qabne kan obbolaan ishii dhabamtee har'a nu dawwaltii boru nu dawwalti dhanii maatiin eegaa jira meeqatu dhokatee yoo tana jira ishii namitti kana biratti nama meeqa gurguratte namittiintu yoo to'annaa seera jala ooltee ciitii guddaa nu baasuu dhabaatte dhuguma feemasoonni Oromoo kan miidiyaa sooshaal miidiyaa irra iyyitan fakkeessituu warra garaati in baasilleen jecha warroonni rakkataa fiddanii qarqaaran hun jettan warroonni dhukkubsataa fiddanii yaalchisan hun jettan yoo dhuguma sagaleen tala kanaaf saatanii mucayyoo kana ciitishii namittiin kun qabamtee to'annaa seera jala oolte ijoollee akkasitti affante guutuu nuun baasisin dhuguma seerri siin jiru biyya siin qabnu jechaadha kanaa walii galla akkamitti eenyu dubartiin ji'a 7 dhaltu akkamitti kaleessa deemaa oolte mucayyoo tarii qaxaqqaxanii miidhamteetiin daa'imni irraa ba'e kanuma miidhamteeti duutee jiraatte ishiillee namni beekuun jiru achitti ishii qaxaqqaxxee ajjeestee sibaalatti gatti eenyu ishii gaafatare seera maaltu jira ishii gaafatare yoo dadhabamee achii mucayyoon sun dhaagamuu baatte akkaataan itti qabamuu dhabde maatii ishii biyyaa ni beektanii ijoollee wallaggaa qabaa maatii keessa qabaa fidaatii viidiyoo irratti dhaatti mul'isa gaafsa mucayyoo tana nagaan tasgabbiidhaan gara biyyaa nagaan galchiti jechaadha waan irratti dalagsiisaa turte guutuu wajjin mallaqa ishiillee kennisiiste nagaan biyyatti galchiti kana ta'uu baannaan furmaanni bira hin jiru callistanii ilaalina dubbiin kun dhimma lubbuuti malee dhimma qoosanii bira darbanii miti akkamitti ilaaltu gaafa duune bichaa mimmaa xapxap goonee somnee mimmaa kijiba piroofaayilii suura ishii godhannee namuu akka gaddeef yuunifoormii shaamaa ibsinee boombu'aan hin qabu bar har'a gaafa jiru sagalee walii ta'uudha kana ta'uu baannaan maal gochuu iyyinalee miidiyaarra maal nu fayyada miidiyaa indee sooshaal miidiyaa fayyadamuun birqiidha moo waan addaati nuuf nuti haqa barbaanna shamara biyya arabaa gaafa geemii taaptaapiidhaaf jiiftiidhaaf rakkataadhaaf dhukkubsataadha bichaa nu barbaaduun barbaanna har'a nu gaafa duunu sagalee dhabne mubaarakiin bichaadha kan iyyaa jiru kan dubbachaa jiru erga kaleessa erga har'aati erga ji'a meeqati cawtuun dhabamtee barbaachisaa kan ture Oromoo yoomiif shamara biyya arabaatiif kan sagaleen taane gaaf mallaqaa bichaa shamara biyya arabaa jaalattu inde shamarran biyya arabaa ofitti naqaa of ta'uu qabna dura nu of danda'uu qabna dura nu ofi ijjannoo gadi ejjetu qabaachuu qabna nuti gaaf mallaqaa bichaa jaalatamna taanan nama takkaaf qarqaarsa sumuni takka kan buusne shamarran biyya arabaa oonilii jechuudha hundi keessanu bakka jirtanii ka dammaqa of yaadadha kan sagalee sinii hin taane ka eenyu har'a sagalee nu ta'ee fi eenyu geemii guyyaa isaa sheersinitti godhate eenyu akka dhayxanii taaptaap gootaniif deemaa laala of yaadadhaa bakka jirtanii naqaa waan nama gaddisiisu dhabar qumalee qalbeessaa kan amboo jechaadha mucayyoo sun kaansariidhaan qabamtee intala biyya arabaati ishiinis kaleessa akkuma nuyi anaaf si'iisan akkuma intala kana nama qarqaaraa turte gaafa mucayyoon kun kaansariidhaan qabamtee mallaqa miliyoona 1.5 miliyoona 2 gaafatamtee biyya hindii deemte akka yaalamtuuf kaansarii dhiigatiin qabamtee gaafa sana mucayyoo tana kuma oodhuguma guddate kuma 700 bichaa guurameef isa eenyu ka guure isaa shamara biyya arabaati guureef jechaadha warri wal beekan keessa sheerrutti godhamee guureef gaafa warri feemasoota keessanillee itti barreessinee namni haay nuun jedhe dhabame feemasiin Oromoo warri geemaroonni warri taphaaf sheerrutti godhaa ooltan warri rakkataa meeqa qarqaaraadhaan nutti ooltan gaafa san mucayyoo tana nama mallaqa guuruuf dhabame mucayyoo sun dhumarra dhukkubsattee dhiini nafa ishii keessa tursi deemee hin duutee jechaadha nuti gaafa rakkannu gaafa duunu sagalee qabnu jechaadha gaafa nu gaafa saappoorti nama goonu bichaa jaalatamna shamarran teenya bakka jirtani dammaqa eessa akka jirtan of yaadadha eenyu akka isiniif yaadaa jiru of yaadadha kana ta'uu baannaan mirgi dubartoota wanni jedhu jiru dubartiin biyya arabaa shaamadha jedhanii isinitti taphataa jiru humna keessanitti maaliif taaptaapiin godhaaf
nama takka taaptaapiin godhu guyyaa taphaa dhaqee riippoortii irratti godhaa iyyuu gastii namoota sanii nama ijaareetan nama kudhan garee ijaaree riippoortii irratti godha nama tapha qabu sun gastiin adaabuu iyyuu maaliif nuti shamarri biyya arabaa gaaf rakkanne nama sagalee nu ta'e eeganuun taane nu maal gochuu isaan jala kaannare feemasii keenya jennee inde feemasiin tokko namni beekamtii qabu namni dhageettii qabu saba isaati sagalee hin taane maal nu fayyada wanni nu fayyadu jira hin jiru never bakka jirtu dammaqi shamarran keenya mubaarakiin bichaadha haga ammaa kan iyyeeyisiisaa jiru kuwwan calliseetuma garaa ofii guuttatee gastii ofii dirra luka walirra godhatee jedhee taa'etiin habaaboo eeggata jiiftii eeggata filaawurii eeggata gastii irra taa'e isaa 24 isa sana eenyu kennaa si shamara biyya arabaa atumti kan viidiyoo kana caqasaa jirtu dammaqi eenyu sagalee naa ta'e eenyu fannaqee geemii tafsiisa jedhe micoon kun garuu duute taanaan achitti walin dhiisnu hundi walirratti gadi yaana eenyuyyuu feemasoota guutu walirratti gadi yaana walirraa hojjenna wal dhiisuun hin jiru akkanatti gaafa geemii bichaa sheer nutti hin godhina akka raachuu jiru akka aslii jiru guutuun keessan bahaa dubbadha ta'uu baanna walirratti gadi baana warra abbaa garaan ta'ina mataa keessan bichaan jaalatina nuufillee sagalee ta'a akkuma nu shaamaa taane isin cinaa jirru san gaafa taphattan gaafa dhukkubsattan gaafa beeloftan gaafa rakkattan sin cinaa jirru san isinillee haadha nu cinaa dhaabadha kanaan alatti waan nuti furmaanni tokkooyyuu hin jiru wal dhiisuun hin jiru inde mucoontu waan akkamitti namni kaleessa odoo nagahaan deemu dhukkubbii tokko sun qabaane deette jettee akkuma nama taaraa wayii namatti mubar namni dahee kabajaadhaan dahee algaarra ciisee viidiyoo waraabamee so dahetteeyyuu mana yaalatti seeran kabajaadhaan deette inde da'umsa sunu akkamitti akka deette beekama mucootan dhukkubbiin ishiin itti dhukkubsatte beekama lubbuun jiraachuun ishiin beekama hin beekamu miidhaan ishiin irra ga'e beekama hin beekamu tarii dhiitanii mucayyoo nafsee lamaan jirti cinqii keessa jirti dhiitamtee miidhaan irra gaheet daa'imni irraa ba'e bahiin sunuyyuu lubbuu ishiitti taphate gidiramtamtee waa meeqa argiteeti yoo ta'e haadha biran jirtu abbaa biran jirtu obboleessa biran jirtu riyaa biran jirtu nama takka of maddiin qabdu alagaa harka jirti jechaadha sanuu alagaa keessallee nafxanyaa oromoo balleessuudha dhaabatte isin warri oromoo wallagga keessatti warra keenya meeqa ajjeestan jettee nama afaan guutuu nutti dubbate harka jirti mucayyoo akkamitti riba maaltu qabees raffisa in iyyitanii sheerin gootanii addunyaan dhagahuun qabdu haay ani bar jecha dhabe jecha na jalaa bade asii Suudi Arabiyaa keessatti shamara meeqa guyyaa guutuu qalamaa jira guyyaa guutuu u'uu jechaa jiran barri natti cufamee natti qollofanii deemanii sagalee naa ta'a achii gaaf deebi'an na qaxaqqaxuu kaawwiyyaadhaan na gubuu waan akkasii kana jira እንደውም ነው አሳስተኛ ሚቲ ማቲን ከኛ በየት ደጋሄ ሳውዲ አረቢያ ከሰጥ አከነቱ ጅረ ጀዳኒ ማል ረጅርተኒ ማል ከሰ ጅርቱ ማይሜ ሰገሌ ከሰ yoonu dhabne inja dafnaan unjedhamati kawar biyyaatu gana cinqam warri feemasi asirra ruuzi quufte arraba bichaadha gadi baati sanu afaan guutte nama arrabste ka saba shiiti sagaleen taani ga daba qulli hundi warri abbaa gara bulguu bichaa kana jechuu ummata ga dhuguma yoo saba dhaabattan taate dhuguma saba kana biratti feemasi ta'uu barbaadan taanaan shamara biyya arabaati tokkoffaa jechuudha sagalee ta'afi feemasoonni oromoo guutuu bahaa iyyaa iyyisiisa mucayyoo tana lubbuu ishii adaana gaafa duute bicha reeffa ishii galchuudha nutti iyyaa'inaa gadi reeffa maalirraa godhamaati lubbuu ishiituun dhabe leeffa biyyeetti gaddabalaniin dhiisan kanuma ishiinuun dhabamaa jirti nuti amma kan barbaannu lubbuu mucayyooti mucayyooleen nagahaan nu argamu daa'imni ishiin itti cinqamtee irratti gidiramseette lubbuun ishii taphatamaa turteellee daa'ima ishiillee nagahaan arguu barbaanna kanuma iyyaa iyyisiisa hin callisina wanni dhagahamuu barbaadu kanuma akka qoosatti waan laallamu miti kun waan lubbuuti feemasiin oromoo abbaa kiyya gaajiifti geemii taphatanii mee namni lubbuu keessa jiru geemiin kaleessa irra oole geemii namoota hedduun arge geemiin taphattan kan maaliti geemiin bara nageenyi biyya keetii jiraate obboleettiin kee nagaan baatee galteedha
geemin isin nuuf taphattan kan maaliiti hinde shamarree teenya naqaa ka dammaqa of yaadadha eenyu akkasin iyyaa jiruu fi eenyu akkasirratti taphatsi calseen silaalaa jiru anis shamara biyya arabaati atis shamara biyya arabaati dammaqii of yaadadhu iyyaa iyyisiisa micayyoo tana bira dhaabannee lubbuun ishii ba'uu qaba bakka sana dirqama nama ofii biratti argamuu qabdi yoo dhuguma deessillee daa'ima ishii wajjin lubbuu ishii wajjin nama ofii bira argamuu qabdi namitiin tun qoricha itti kennitee achitti ajjeesuu dandeetti ishiillee daa'imallee waan ishiin gootuun beekama qoricha itti kennitee odoo guyyaan hin gahin daa'ima garaa keessaa baasiste akkamitti namni dha akkamitti odoo deemaa jirtu osoo ciniinsuu hin qabne osoo dhukkubbii hin qabne tarii immoo qaxaqqaxanii miidhameetiin irraa ba'e kan wanni biraan jiru an kana garuu isinitti hime iyyaa iyyisiisa sagalee mucayyoo tana dhagahuu qabna nuti so akkasuma kana fakkaata hordoftoota kee jaalatamuudhaaf kabajamu dhiifama guddaa miira keessan galee maaltu miira keessan galche dhugaadha jechaadha shamarran biyya arabaa dhageetti dhabuu keenya nama sagalee nuu ta'u dhabuu keenya miidhamuun keenya rakkataa bira kan dhaabatu nuyi kan gaafa rakkoon tokko uumame barbaadamu nuyi garuu gaafa rakkanni kan sagalee dhabnu kanatu na aarse waan hordoftaniif galatooma viidiyoo kiyya kana sheer naa godhaatii feemasoota oromoo guutuu biraan naa gaha namoonni barbaadan daawunloodii godha poostii godhadhaa viidiyoo kana maaliif sagalee dhabuu keenyatti na aarsee jira waan ta'eef feemasoonni oromoo guutuun yoo baatanii dhuguma sagalee shamara biyya arabaa kana taatanii micoo du'aa jirtu kana bulaan keessa kan meeqa wootan itti gurgurtee namittiin kun ijoollee meeqa lubbuu dhabamsiiste Suudi Arabiyaa keessatti meeqatu ajjeefamaa jira guyyaarra meeqatu barriin itti cufamee qalamaa jira meeqatu kaawwiyyaadhaan dirri isaanii gubataa jira inde gaafa saapoortii goonu bicha barbaadamnaa nuti gaaf rakkannillee bara kanu iyyeenu iyyisiisu argachuu qabna kanaafu galatooma viidiyoo kiyya kana sheer naaf godha namoota naa qaqqabsiisa dhimma lubbuuti waan ta'eef dhimma qoosaa miti waan na dhaggeeffataniif galatooma turtii gaarii aga viidiyoo biraatii walitti deemnutti